خون برمسا خينيا خطا جافا درسي سمنا رمضانات. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان كيا كقالب غغاري ومشتوتاف دي بيا بغجراتم بغجران سنين جچا خون برمسا خينيا خطا جافا درسي سمنا رمضانات. برمسا خينيا خنغويا را خيستي وانتو تكا تكا تنسمنا رمضانات ابنوتات وجلالات إن شاء الله تعالى خنام بودا واي أحكام رمضانات داركتما قنتر كان فنوتا إن شاء الله تعالى الراف وانتو دنگا تنو هفته سمنا رمضانات تنو بربا چفتين نيانو وجلالات غرا أحكام رمضانات إن شاء الله تعالى درسي تانتو خيستي خنچينو تهاي چودا وبليسخي وبليتي ديا وار رمضان التنسمن خيسا خد صدفا وخانقول لما فارت تاركمتو بمحاسبة النفس على تقصيرها في تحقيق الشهادتين أو التقصير في الواجبات أو التقصير في عدم ترك ما نقع فيه من الشهوات أو الشبهات. حيين وانتي باتي رمضان تنسمنو لبو تينيا قرأتشوراني لبون تينيا انقم تكا شهادتيني رقوم ستي فرطي هجي مركن ستي جرتي وانجو إفقافتشوران باتي رمضان سمنا ربين توكو ملي ربين برا هنجرو خانقان قبرم ربي توكو قفا قبنا ايغا جنم إسا قفا رقبابني جرمو إسا جراوان برا يامچا جر ربي خينيا خانا انقم تك رب ما إسا مركن سني أمني رقوم سني إرتي ركني اتي أمني أبدا جر إفقافتشون برباچس نبي محمد نگر امر ربي رتي آجراتو انقم تك جالني قبني واني ننجو فرني جل ديما جر إفقافتشون برباچس yoo duraan ajajni nabi muhammad nu bira kallallaafatu taate as booda nu bira jabaatee harkamuu dhaqaba waan isaan nuun jaan xiqqoo guddoo dhageenyee jaalannee fudhannee itti hojjechuu dhaqabna waan rabbiin quraanaan nuun juu haa xiqqaattu haa guddattu haa toltu haa hammaattu rabbiin waan hamtuun dubbatu waan gaggaarii nuuf faayidaa qabdu dubbata haa toltu haa hammaattu jechuun qalbii teenya biratti fudhatama harkattu harkachuu haa baattu fedhii teenyaan wal haa gaxxamuu haa baattu waan rabbiin juu hundaahuu fudhannee itti hojjechaa ni jirra ifgaafannee yoo itti jiraanne maashaallah yoo ittiin jiraanne itti jiraachuudhaan jabaannee waajiba rabbii guutuudhaan jabaannee qaalii nabi muhammad godhuudhaan qaalii rabbii godhuudhaan baatii ramadaanaa simachuudha qabna hajaatuboom haqa shahadateenii guutuudhaan baatii ramadaanaa simachuudha qabna akkasumatti waajibaata rabbiin narra kaa'e keessatti hangam takkaan fuuldura deemaa jira hangam takkaan duuba deebi'ee jira waan juusif gaafannee yoo laafina keessa jiraanne jabaannee yoo hirriba keessa jiraanne dammeeyne yoo daguu keessa jiraanne ifubanne jabaannee fuuldura deemuutu nu barbaachisa akkasumatti waan rabbiin irraa nu dhorke hangam takka irraa fagaannee jirrenneef gaafanne yoo wantoota rabbiin irraa nu dhorke irraa fagaachuu yookaan wantoota rabbiin irraa nu dhorke dhiifnee kan jirre yoo taate as booda dhiisuudhaan waan rabbiin irraa nu fageesse irraa fagaachuudhaan waan nabiin keenya irraa nu seeramuudhaan haa toltu haa hammaattu qalbii teenya bira fudhatama harkattu haa dhabdu qalbiin teenya haa jaalattu haa jibbitu waan isaan irraa nu dhorkan guutumaa guututti dhiifnee irraa fagaachuudhaan baatii ramadaanaa simachuudha qabna ansiin jaa obboleessa kiyya obboleettii tiyya qaalee akkasumatti immallee wanti baatii ramadaanaa ittiin simannu qiyaamul leyli bittaawudi alaa salaati leyli baatii tana keessa halkan leylii dhaabbannee salaatu aadaa godhachuudhaan baatii ramadaanaa simachuudha qabna akkasuma yeroo quraanatti qaraanu godhannee guyyaa irraa haa ta'u galgala irraa haa ta'u yeroo hanga takka quraanaan dabarsuudhaan baatii tana an as dura quraana qaraa hin turre yeroo yookaa'uu quraana itti qara'u godhadhee qara'uu hin turre yeroo takka taniin quraanaaf ichi muree itti quraana qara'uu qabe quraana qara'aa ture hin qabu as booda immoo qabaachuudhaan qaba quraana rabbii qara'uudhaan qaba jennee yeroo keessa quraana qaraanu takka godhannee halkan irraa guyyaa irraa aayata 10 taane aayata 100 kuma qara'uu dandeenya hanga dandeenyetti haa qaraanuuhi isiniin jenna nabiin keenya baay'ee tana keessa akkaan quraana qaraa akkaan nabiin keenya baay'ee tana keessa yaa maashaallah maaliin siin jaa arjummaa isaanii yaa qaraatii isaanii yaa khayrii isaanii yaa hujiilee gaggaarii isaan hojjetan waan himan hin qabdu duboo ni himna yoo jandachii rabbii tana guutuudha yeroo namarraa fudhatti waan ta'eef inshaallah isaanitti hidhachuudha qabna waan ta'eef quraana guyyaa irraa hanga tokkollee ta'uu qara'uu qabna halkanirraa salaata ishaa boodaas ta'uu dandeenya sanboodaas ta'uu dandeenya duraas ta'uu dandeenya yeroo takka godhannee yeroo boqonnaatti qabnu yeroo hundaa'u quraana qara'uudhaan baatii ramadaanaa simachuu qabna dhumarratti wanni baatii ramadaanaa ittiin simannu iftaaru saa'imiina warra soomana fursiisuudhaan baatii ramadaanaa simachuudha qabna
وتأمين على صيامك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. قال الشيخ الألباني صحيح. انظر حديث رقم كنا في صحيح الجامع جدبون. wanni baatii ramadaanaatti siman dhumarra jirtu nama soomanaan oolu soomana fursiisuudhaan baatii ramadaanaa simachuu qabna. nama soomana fursiisuu waan laaftuudha obboleessa kiyya obboleettiitiyya. nama soomana fursiisuu waan laaftuudha. bishaan qicceef yoo nama soomana fursiiftee su'aaba akka inni soomanaan oolee san harkatta isa fursiisuu qofaan. timira bittee masiyya tokko geessitee yoo itti namoota hanga tokko fursiifte su'aaba hanga isaan waan kee nyaatanii itti furan san soomanaan ooluudhaan harkatan ati isaan fursiisuu qofaan harkatta. fakkeenyaaf nama 100 akka yoo fursiifte akka nama soomana 100 soomanee rabbiin su'aaba siif katabaa bariyaa maashaallah. nama 10 yoo fursiifte akka nama guyyaa 10 soomanee rabbiin subhaanahu wa ta'ala odoo isaan irraa isin hirrifne soomana qabxii sii qabatu. qabxii sii qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala. tollisaa guddaadha, harkisaa bal'aadha, rabbiin keenya arjaadha yaa maashaallah. baatiin keessa akkaan naggadannu, baatiin akkaan keessa daldalannu, baatiin akkaan khayrii keessa baay'ifannu baatii tan obboleettiitii obboleessa kiyya. baatii tana keessa harka qalleeyyii naannoo teenyaa to'achuu qabna. hiyyeessa naannoo teenya jiran to'achuu qabna. miskiina ollaa keenyaa to'achuu qabna. haadha abbaa keenya to'achuu qabna. obboleessa obboleeyyii teenya to'achuu qabna. hiriyoota keenya hiyyeeyyii biyya dhiibnee biraan isan to'achuudha qabna. naannoo teenya to'achuudha qabna. biyya teenya to'achuudha qabna. hawaasa muslimaa guutuu to'achuudha qabna. nama gartee rakkate ka musliman ta'inuu hanga rabbiin nu laafise baay'ee tana keessa bira dhaabbachuudha qabna. gaafa namni nuti bira dhaabbannu muslima teefaa, gaafa namni nuti bira dhaabbannu ka soomanu teefaa, gaafa namni nuti bira dhaabbannu ka rabbi gabbaru teefaa. yaa maashaallah akkami bareedi dubbiin. laa yaakul xaamaka illaa taqiyyuun jechuu jira. nyaata kee nama rabbi sodaatu malee namni biraa dhufee hin nyaatin jechuu jira. namni nyaata keenya nyaatu ka rabbi sodaatu gaafatee mindaansaa akkaan guddaa. garuutuu nama rakkataa bineensaas haa ta'u beeyladaas haa ta'u namaas haa ta'u waan rakkate takka rakkoo baafnaan waan beelawee takka beela baafnaan rabbiin midhaan jannataa irraa si nyaachisa duwwa akka hadiisa keessa jirutti. kanaaf obboleettiitii obboleessa kiyya so'aa bolii qabachuuf baay'ee tana keessatti akka gamtaattis ta'e akka dhuunfaattis rakkataa gargaaruu qabna. hiyyeeyyii gargaaruu qabna. ummata keenya buqqaatota gargaaruu qabna. haadha abbaa keenya gargaaruu qabna. aanaantii keenya gargaaruu qabna. nama rakkoo qabeennee nu hunda bira dhaabbachuu qabna. insha allahu ta'ala rabbi irraa gaafas milkii gurguddoo abdanna ni sarkanna jechuudha. kanaaf haa jabaannuu ji'aa jiru hundaan khayriyaa hojjennu hin dhaamsee yeroo hundaa ura deddeebine isinii dhaabnudha. nabiin keenya akkana janna garaamni rabbi irratti haa jiraatu. namni nama soomanaan oole soomana fursiise bishaanis haa ta'u aanan yookaan timira kannee fi namni nama soomanaan oole nyaachisee fursiise mindaan inni harkatu mindaa akka namicha soomanaan oole kan amma soomana fursiisan harkataa jan akkuma namicha soomanaan ooletti illee mindaa harkata. osoo namicha irraa isin irranne osoo isa irraa isin irranne yookaan namni karaa rabbii keessa nama qabsaa'u duulaaf gaggeesse mindaa akka namicha karaa rabbii keessa deemee qabsaa'ee jihaada godheetiin illee wajjin harkataa janadiin kun sayha. walaa tansal fuqaraa obboleessa kiyya obboleeyyiitiyya hiyyeeyyiin dagatina. min ahabbil a'maali ilallaahi azza wa jalla irra bareedduu fi irra jaalatamtuun dalagaa gara rabbiitti suruurun tudkhiluhu alaa qalbi muslim gammachuu qalbii muslimaa irratti ati seensiftuudha. nama muslimaa gammachiisuun dalagaa akkaan gara rabbii jaalatamturraayi. walaa shakka suruurun tudkhiluhu alaa faqiirin wallaahi shakkiin takka illee hin jirtu jaaduboo. nama miskiina waan nyaatu hin qabne haa gabuu bulu ka bishaan dhugee bishaanis soomana furee bishaanis soomanu bishaan hin raabbatee bishaanis soomana furuu jira. waan takka waan nyaatu hin qabne miskiina akkasii gammachiisuu caalaa wanti rabbi bira jaalatamtu numan jirre hin shakkin keeysaa'u baatii ramadaanaa keeysa. yaa maashaallah akkaan dalagaa jaalatamturraayi irra bololii isiin jaabbaan kitaaba kanaa insha allahu ta'ala kanaan booda akaama finna waa'ee hukmii ramadaanaatii wajjii wal qabsiifnee darsiilee adda cinnan qabne totti fuftu yoo rabbii keenya nuu laaffise as booda walit dhaabnee kan oofnu ta'a. obboleeyyan kiyya irra deebi'uun bagatti geessaniin isiniin jaa warra baranaa kan bara hedduu rabbi nu haa godhu soomanni kan nagaa kan fayyaa kan araaramaa kan tokkummaa kan rabbii keenyarraa nasrii diinii duniyaatti gonfannu rabbiin nuuf haa godhu jecha. oomishtoota abdii biyyaa kan dhiiraa kan dubartootaa hundi keessanuu jajjabaadhaa barumsa keessan hordofaa khayrii hangana hanga isin jaamne rabbiin isin haa waffaqu. wal dorgomaa khayrii irrattiin isiniin jaa hundi keessanuu waan dhageessanii fi waan barattan itti hojjedhaa isiniin jecha har'aaf darsee sidhaabnaa akaamaan angolitti deebinu. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.